Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii dhimmoota dinagdee irratti miseensota paartichaa irraa dhiyaataniif deebii kennaniin rakkina keessa dhaabbannee waan gurguddaa yaadaa kan turre rakkina qofaa qaannataanaan jijjiiramuu waan hin dandeenyeef jedhan. Itoophiyaan hamma yaa'ii paartii badhaadhinaa itti aanutti seenaa qamadii alaa galchuu hambisuun gara alaatti erguu eegaltii jedhan. በእርግጠኝነት በሚቀጥለው ጉባኤ ኢትዮጵያ ስንዴ አንድ ኩንታል የሚሆን 1000 ኩንታል ኤክስፖርት አድርጋለች። qabatamaan kanan jechuu barbaadu Itoophiyaan kuntaala tokkos haa ta'u 1000 biyya alaatti ni ergiti. Hamma yaa'ii keenya itti aanutti qabatamaan Itoophiyaan seenaa qamadii alaa galchuu ni jijjiirti. Eessaa fiddeet yoonaan jettan miira qonnaan bultootaa argeera. Sirriitti hubatanii jiru. Hektaara tokkorraa qonnaan bulaan qamadii kuntaala 10 hanga 15tti argataa ture. Jiddugaleessaan kuntaala 40 hamma 50tti argataa jira. Qonnaan bultoonni hektaara tokkorraa hanga kuntaala 100 olii argataa jiranis ni jiru. Ilaalchi ida'amuu kilaastera qonna qamadii keessattis hammam bu'a qabeessa akka ta'e argeen jira. Mootummaanis haa ta'u biyya keessaa fi alaan waldeeggarree ni hojjanna. Paampiiwwan bishaanii, tiraaktarii fi koombaayinaroonni biyya keessatti baay'ataa jiraachuus dubbatan. Rakkoon guddaan jiru tokko dargaggoonni qonna irratti hirmaachuun faa kan jedhan Dr. Abiy dargaggoonni meeshaa ammayyaa gargaaramanii qonna irratti fedhii akka horatan ni goonaas jedhan. Teknoolojii qonnaa fayyadamuun qonna keenya waan jijjiirruu fi waggoota 20 dhufan keessatti Itoophiyaan Afrikaa irraa biyyoota dinagdeen badhaadhan 1-5 waliin ni hiriirtii kan jennee qabanne ni dhugoomaas jedhan. Kun akka ta'uu fi wanti bu'uura ida'amuudha jedhan. Kophaa guddinni hin jiru jechuunis gorsa dabarsaniiru. Xaa'oon walqabatee si jedhan. Xaa'oo alaa galchinee keessaa bahuu hin dandeenyu. Biyya keessatti tooftaa irra deebiin haaressuu yoo fayyadamne rakkina xaa'oo harka walakkaan ni hir'ata. Bu'aa beeyladaa fayyadamuun oomisha fooyyessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf naannolee babal'aa akka Booranaa fi Somaalee iddoo beeyladni itti baay'atutti bishaan qofa mijeeffannaan waan addaatu ta'a. Lafti isaanii baay'ee waan hin nyaatamneef xaa'oo baay'ees hin barbaadu. Iddoolee kanneenitti qonna keenya jijjiiruu qabna. Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed nageenyi biyyaa sirnaan eeggamnaan sektara hundaan guddinni dinagdee akka dhufuus akeekan. ማዕድን ብቻ አላልኩም፣ ቱሪዝም ብቻ አላልኩም፣ ኢንዱስትሪ ብቻ አላልኩም። ብዝሃ ዘርፍ ነው ያለው። በሁሉም ዘርፍ በቂ የሆነ አመራር ሰጥተን dinagdee ilaalchisuun qonna qofa hin jenne albuun, turizimiin, industiriin sektara hundaan hooggansa gahaa kennuun jijjiirama fiduuf yoo hojjenne waan yaadne milkeessuu ni dandeenya. Kun karoora waggaa 5 akkasumas kan waggaa 10 qaba. Kaabineen ji'a ji'aan gamaggamama. Kunis naannolee hundatti jijjiiramni akka dhufuuf dinagdee keenya kan miidhu inni guddaan nageenya dhabuudha. Nageenya argachuuf namoota waraana akka furmaataatti ilaalan yoo danda'ame gara taa'anii mari'achuutti fidna. Qaama kam waliinuu marii barbaachisa. Humni yoo jalqabdu malee gaafa dadhabdu si balleessa. Dhimmoota nageenya lammiileef qormata ta'an mariin qofa akka hiikaman hooggantoonni biyyaa fi lammiileen biyyaa hundi gahee isaanii akka baataniif dhaamaniiru.